ifeegii meeshaa qabattee bakka san dheeyite haaloo akka jarri sirraan baane ifeegii hadaraa rabbii jettanii nama booyee sagalee naa kaa'efaa jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya ashama harka fuunee kabajamtoota ilmaan Oromoo hundi keessanuu naguma nuuf qabdanii nutis ni jirra. Baga jiraattan bakka jirtanitti nagayni rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Akkasii daawwattoota kiyya kunoo ni jirra. Na walumaanuu baga jiraanne arra maaliin dubbachuu dhufe yaada xiqqaa tokko isinitti hin dheereysu. Taduraa galatooma daawwattoonni kiyya warri viidiyoo dheengaddaa jalatti koomentii danuu sannaaf barreessitanii na galatoonfattan anaami ka galatoonfamuu qabu isinii galanni isiniin mala malee anaamiti. Ani dirqama narra jiru dirqama obbolummaa dirqama dhalootaa dirqama Oromummaatii kaniin godhe isin warra asin jirre qaamaan warra bikka biraa taa'ee danuu san cinqamee danuu san yaaddehe danuu san du'aayii obboleessa keessaniif godhaa ture galanni ana osoo hin ta'in isiniif mala ummata warqii ummata qulqulluu bagaan keessan ta'e baga keenya taatan baga Oromoo taane baga khawalii taane baay'ee naaf galatooma du'aayii teessaniif aamiin Allahumma aamiin rabbi naaf haa qeebalu tokko keessanitti naaf galatooma naaf jiraadha hamtuun isin arkin akka isin du'aayii naa gootan sanitti maleekaan rabbii du'aayii isiniif haa gootu nama obboleessaa du'aayii godhe maleekaa rabbiitu du'aayii godhaafi saniifuu du'aayii isin naaf gootan san rabbiin guutuu keessanitti tokkotti maleekaan rabbii du'aayii isiniif haa gootuun isiniin ja'a qabiyyaan baa keessa jiru rabbiin nagayaan hamtuu isinirraa qabee qadaa fi qaddaraa isinirraa qabee milkiidhaan haadha abbaa keessan biratti isin haa deebisuun isiniin ja'a warra biyya taa'ee nu daawwatu maatii keessan keessatti jiruu gaarii jiruu bareedduu urmii dheertu rabbii isiniif haa kennuun isiniin ja'a. Gama biraatiin daawwattoota keenya keessaa halgaddana bilbilaa bulan kalakkoofsa kiyya hin qabne baha lakkoofsa baara akkamittiin argadda wayiin dhaamuu fadhaa fi jechaa jirullee ni jira lakkoofsi kiyya sababaa sanittiin ani duraan lakkoofsa YouTube gubbaa kaa'ee hin jiru namni tokko lakkoofsa kiyya barbaadu jiru warra rabbiin na qabeefaa jira lakkoofsa baara rabbii jaa akkamittiin argadda warra jechuu jiru jira sababaa saniitiin edaa profaayila kiyyarra kaa'ee YouTube kiyya jala deeytanii foototti aanee jira profaayila kiyya gubbaa laallachuu dandeeysanii. Gama biraatiin ammoo namni lakkoofsa kiyya qabu Ameerikaarraa, Kanaadaarraa, Dabub Afrikaarraa, Imaaraatirraa namoonni na bilbilee bahar ifeegii meeshaa qabattee bakka san dheeyite haaloo akka jarri sirraan baane ifeegii hadaraa rabbii jettanii nama booyee sagalee naa kaa'efaa jira. Jarattiin san sirra deebitee waan biraa daleeyti jettanii warri cinqamtanii yaaddoytanii nadda walaa turtan waa takka yaadinaa hin rakkatinaa hin cinqaminaa nuti haqa nurra jiru goone namni tokko haqa qabatee haqaaf yoo dhaabbate rabbii guddaatu wajji jira haqa irratti hin maasu sodumaa hin qabnu haqa qabattee sii jiru wanni fedhe yoo dhufe haqa rabbii guddaatu si waliin dhaabbata waan ta'eef mo'ata taata malee hin mo'atamtu cubbuu namatti hin deemnu nama miinu saniifuu ammoo haqarratti namni cubbuu qabatee si dhufe hoggu takkallee mo'amaadha dandeettii teetiin jabeenya keetiin osoo hin ta'in haqa ati qabattee deemtu saniitu jabaa fedhe si moosisa jabaa jechuun nama cubbuun nama deemu osoo hin ta'in nama haqasaa eeggatee haqasaa mormatu saniitu jabaadha. Saniifuu waa takka yaaddayinaa sanirraan cinqaminaa wanni dhufaan jirtu wanni ta'an jirtu waan goonu nama fitti amanee amantummaan godhu saniif yaaddayinaadhaa warri na bilbiltanii sagalee hunda keessanii sanirraa yaadda'uu jirtan arraas boruus taanaan rakkoon akkasii dhufnaan if duuba deebi'uun teenyaa miti. Akkasii rakkoo obboleessaa obboleessi taa'ee laalee taanaan suni
obbolummaan akkasiitis obbolummaa kijibaati. Obbolummaa jechuun ta guyyaa balloo obboleessaaf guyyaa gammachuu wajji gammaddu guyyaa gaddaa wajji gadditu saniitu obbolummaadha. Tatiyyaarraan cinqaminaa wanni dhufu hin jiru yaaddawinaadha. Namoonni na bilbiltanii bahar ifeegii maal jechuun jirtan dhaamsanaa dhaamuun keessan bareedaadha. Galatoomaadha. Ifeeguun dirqama. Garuu ammoo hedduu guddiftanii ittiin cinqamina sanirraa yaaddawina wanni takka ta dhuftu hin jirtu. Akkas isiniin jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyyaa wallahi hangaan itti isin galatoonfadhu hin beeku. Baay'ee naaf galatooma naaf jiraadha. Galataatu isiniin mala. Du'aa'ii tokko tokko keessanin naa godhaa bultan san amiin Allahumma amiin yaa rabbi naaf qeebali isiniif illee rabbi haa qeebalu maleekaan rabbi du'aa'ii isiniif haa gootu. Hamtuun takka isinin arkin biyya namaa keessatti rabbi qeensa isinirraa hin cabsin biyya abbaa keessanii irratti rabbi waliin nu haa galchu. Warrootan biyya namaa taa'ee nu daawwachuu jiru kana guutuu warra waliin biyya teenyatti Oromiyaa irra galee Oromiyaa irratti wal arku rabbiin nu haa godhu. Warra qilleensarraan nu beeku kana hundaa wajjin rabbiin nuttis nagaya ta'ee isinittis nagaya fayyaa ta'ee dachee teenya bareedduu Oromiyaa san irratti warra waliin galee nagayaan jiraatu rabbinaa fi isinis haa godhu. Qaamaan wal arkee warra wal galatoonfatu warra qaamaan wal arkee wal galatoonfatu rabbiin haa godhu. Baga keessan taane baga isinirraa dhalanne baga saba Oromoo saba warqii saba qulqulluu kana taane isiniin jechuu fedheeti. Isinuma galatoonfachuu qofaafin dhufee waan biraatii miti. Naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Baay'ee hedduu hamilee naggootanii wallahi ani nama dilas dandeeytii san qabu nama dilas beekumsa san qabu jee nama fitti himuu miti. Sadarkaan ani qabu olitti hedduu du'aa'ii naa gootanii na faarsitanii. Rabbiin dhiira akka isin jettanii san naa godhu. Danuu san nama akkasiitii miti ani waa akkasittiif hin beeku. Naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Hedduu beekumsaan ani qabu olitti na faarsitanii du'aa'ii naa gootanii akkuma isin jettan san rabbiin haa godhu. Amiin Allahumma amiin. Eegaan kana jee booda xiqqoo waa'ee yaaddoo sabaarraa dubbachuun fadha. Edeen gadda akkuma dhee hin dhufneen ijoolleen saalleen mana hin jirtu haadha manaatu fuudhee namni fuudhee haadha ijoollee san deeyisee hambiti biraan fuune waa'ee ijoollee isaarra ammoo yeroo sanitti battala sanii wanni nun dubbisin haadha jechuun abbaa daran ilmoot haadhatti jabduudha. Sanumaafuu haati bakka geessituu sin qabdu yoo baba wat ho malagamo uluza wat qotula assalamu alaykum ji daawwattoota qiyyaan laalachitti badula assalamu alaykum ji akkasii daawwattoota qiyyaa haati ilmoo bakka geessituun qabdu yaaddoo sabaa sanirraa yaaddeeyni. Asumaan ammallee waan takka waadataniin isinii galuu fadhuun qaba. Akkaan taatu akka maleen taatu jabduu sanuu rabbi nuu laaffisee du'aa'ii teessanii wajjin keessaanuma baane tajoollee yaaddootii fi haadha mana isaatiis bi'iznillah rabbi wajjin dandeeytii tiyyaan beekumsa qiyyaan osoo hin tahin jabeenya rabbiitiin hanqaan dandeetti itti deebi'ee bakka isin jirtuus baasee haadha ilmaaniitii fi isa abbaa ilmaaniitiis walittiin deebisa yoo rabbi naa laaffise jeetiin waada isinii galuu fadha. Isinilleen du'aa'ii naaf godha rabbi siif haa laaffisu ja'a yoo rabbi je'ee insha Allah arrarraa ka'ee waaniin danda'u godhee isaan walit deebisuudhaaf irrattiin dalaga. Saniifu isinis du'aa'ii naaf godha du'aa'iin nu booda jiraadhaadha. Rabbi nuuf haa laaffisu haadhaa fi ilmoon abbaa fi ilmoon gargar jiraachuun wallahi hedduu namatti ulfaata. Akka kiyyatti
akka xiyyaatti ijoollee xiyyaa waliin addaa ba'ee guyyaa takka guyyaa lamaaf jiraachuun hedduu waa hunda ol natti ulfaata. Sanumaafuu abbaan hundi akkuma xiyyaati jeetii yaada. Abbaa ilmootii fi haadha ilmoo ilmaan isaatii waliin walitti deebifna. Anaa fi fakkaattonni xiyyallee waliin taanee hanqa dandeenyutti itti dubbannee waan barbaachisu goonee walitti deebisuudhaaf irratti daleeyna. Saniifuu du'aayi nuuf godhaadha. Saniifuu du'aayi nuuf godhaadha. San akkas jeetiin isin bira kaa'achuu barbaada. Gama biraatiin ammoo akkumaan jalqaba isiniin je'ee warri bahar Ifeegi bahar akkanaa naan jechuu jirtan dhaamsanaaf dhaamuun keessan baay'ee galatoomaadha. Waan bareedaadha. Ammoo hedduu guddiftanii itti yaaddawina. Guddiftanii irraa yaaddawina. Jireenya kana keessatti ilmi namaa tokko bakkuma hundatti ifeeguun dirqama. Kana keessatti immoo haqarra dhaabbattee haqaaf yoo falmatte haqni sun siifi warra cubbuudhaan si deemu dagalee isinidduu ta'a haqasaniitu deeyila isinidduu gala yoo si dhufaniis mo'atamaniiti deeman malee si mo'anii hin deemanii namni cubbuudhaan si deemu. Saniifuu namni haqa qabu hoggu takkallee mo'ataadha. Haqaatu si moosisa haqaatu irra si aansa. Takkasiitiin isiniin ja'a daawwattoota kiyya naaf galatoomaa naaf ulfaadhaa ummata warqii ummata qashtii bagaan keessan tahee bagaan isinirraa dhaladhee bagaan Oromoo qulqulluu tahee bagaan keessan tahee bagaan Oromoo qulqulluu tahee isinirraa dhaladhee hedduu na boonsitan hedduun isiniin boona naaf jiraadhaa naaf ulfaadhaa Rabbiin bakka isin jirtanitti hamtuu isinirraa haa qabu. Isinaa milkeessu waan biyyaa baataniif haadha abbaa keessan dhiiftanii haadha abbaa keessan biraa jiruu teenya jijjiirteettanii jiruu teenya jijjiirreettanii waan baataniif Rabbiin guddaan ni danda'a isin milkeessee jiruu bareedduu jireenya isinirraa jijjiiree biyyaa abbaa keessanitti maatii keessan biratti isin deebisee warra jiruu bareedduu jiraatu warra jiruu bareedduu keessatti wal argu warra bahar gaafa kanaa gaafa akkasii je'ee lafarratti waan qilleensarratti haasawaa turre kana waliin taphatee waliin koflee qaamaan wal argee yaada wal dabarfatee waliin gammadu Rabbiin waa godhuun isiniin ja'a. Baay'ee naaf galatooma wallaahi waan hin juun beeku hogguu isin akkasitti sadarkaan ani hin qabne naaf kannitanii du'aayi naaf gootan hedduu du'aayin teessan miira keessan agalchite. Isinuma galatoonfachuu qofaafiin dhufee namni nama hin galatoonfanne Rabbii isa uumeewu hin galatoonfatu. Naaf galatoomaa naaf jiraadhaa naaf ulfaadhaa kabajaatu isiniin mala galataatu isiniin mala akkasiin isiniin jaa daawwattoota kiyya isinirra dheeradhee nagayaan naaf tura bakka jirtanitti hamtu Rabbi isinirraa qabu tokko tokkoo keessanitti isinaa milkeessu kanumaan isiniin jechuu barbaadaa kanumaa jechaan dhufee. Arra viidiyoo hanga kana qabadhee isiniif dhufe akkasii daawwattoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaaf naaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.